duraan dursee baga kara chaanaala kiyyaa dhuftan jeetiin isin afeerraa kiyyaan booda maqaan kiyya Dr. Olaanaa Ahmed Naanjaamaa chaanaala kiyya kana gorsaan asirratti waa'ee fayyaati wajji wal qabatee gorsu kana akka subscribe godhuudhaan like godhuudhaan waliif share gootan abdiin qaba. Arra sagantaaniin irratti isinii qophaa'e takka akka seensaatitti isinii qopheesse maatii takka keessatti namni bultii qabu keessatti seerri silaa hordofuu qabu dirqamni hordofuu qabu maal ta'uu qaba kan jedhu. Bultii takka keessa gaa namni eega dubartiin takkaa fi gurbaanis taanaan gizee bultii keessa seenan takkatti waliif irkoodha isaan lameenuu abbaan manaatiis haati manaatiis waliif irkoodha jechuudha. Saniif jecha haga danda'ametti nu lameen takka abbootiin bultii lameenuu gizee takkatti waan isaan dallansiisaa bakka lameenitti isaanu dallanuu hin qaban jechuudha. Maal jechuu fadheeti isaan lameenuu yeroo takkatti aaruu hin qaban. Tokko tokkorra wayyaa ta'uu qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf rakkinni tokko ni uumama. Rakkinni sun gizee uumame loluudhaan iyyuudhaan wanni sirraa'u hin jiru. Ibidda irratti akka nama bensiila naquuti. Saniifuu haga danda'ametti yeroo abbaan mana keenyaa takka haati mana keenyaa aarte tokko irra wayyaawee aara sun dhiisuu qaba jechuudha. Kan itti aanu mana tokko keessatti nigirtiin yookaan hokkarrii akka uumamuuf namni lama yoomiyyuu taanaan shoora taphata. Nama lama hirmaannaan nama lamaa keessa jira jechuudha. Bultii keessaas akkasumatti hirmaannaan haadha manaatii fi abbaan manaa ni jira jechuudha. Saniifuu hokkarrii gizee uumame hanga danda'ametti hirmaannaan nu lameenuu waan rakkina uumuu danda'uuf jecha tokko gizee hokkara uume takka nigirtii uume tokko irra wayyaa ta'ee cal irraa jechuu qaba jechuudha. Hanqawwa dubbiin tasgabbooftu jechuudha. Haga danda'ametti abbaan manaa haati manaa tokko tokkoof irkoodha akkaan jeetti. Tokko tokkoof irkoodha. Saniifuu haga danda'ametti fadhii isii waan isiin itti gammaddu guutuufiin dirqama haga dandeenyutti. Maaliif teeriin haguma tooftaasiitti takka haga dandeettisiitti dorrobdi ja'an. Saniifuu haga danda'ametti abbaan manaatiif haadha mana saatiif haga dandeetti haati mana saatiif abbaa mana saatiif haga dandeetti fadhii waa hunda guutuu fi danda'uu qabdi jechuudha. Kan biroo katti aanu nama biratti gaarii ta'uudhaaf jecha nama biratti gaarii ta'uudhaaf jecha hammeenya jaartii teenyaa takka hammeenya jaarsa keenyaa alatti ibsaaxiluu hin qabnu jechuudha. Kun qaawa nuu fi isii nu lamaan jidduu jiru maal godha ala baase jechuudha. Ala baanaan takka qaawni uumamnaan takka garaagarummaan uumamnaan garaagarummaan sun ballachaa waan deemtuuf jecha rakkina fiduu dandeessi. Saniif jecha dadhabina keenya haga danda'ametti manuma keessa kaa'achuu qabna malee alatti gabbaafannee dirree kaayuu hin qabnu jechuu barbaadeeti.
kan itti aanu abbaa mana keenyaa takka haadha mana keenyaa yaadaan mormuu danda'uu qabna malee gara biraa deemuu hin qabnu jechuudha. Amma fakkeenyaaf nuti hawaasa keessa guddanne keessatti hawaasa keessa jirru keessatti gizee jaartii waan takka jetteen tun maal laan jette jee ka'ee takkaa uleedhaaf kanaan ta'uu hin qabu. Yaadaan morminee amansiifnee eega amansiifnee booda yaadaan furmaata kannu qabna jechuudha. Kan itti aanu waan dabre fakkeenyaaf madaa dabarte takka bultii keessatti walitti tuttuquun gaariidhaa miti. Jireenya ammaa kan amma keessa jirru kana booreessa. Saniif jecha haga danda'ametti madaa dabarte yoo walitti tuttuquu baanne gaariidha. Kan itti aanu abbaa mana keenyaa takka haadha mana keenyaa irraa ni jiraame irraa dagachuu hin qabnu. Amma fakkeenyaaf jechuun kashkaashuu qabna. Inninis isiillee kashkaashuu qaba. Isiinilleen isa kashkaashuu qabdi. Dagannee waan birooti irratti xiyyeeffachuu hin qabnu jechuudha fedheeti. Isarratti xiyyeeffachuu qabna. Isarratti isiinis xiyyeeffachuu qabdi jechuudha. Kan itti aanu haadha mana keenyaatiif takka abbaa mana keenyaatiif galatoomi ni jira. Ifi dinqisiifachuu, wal dinqisiifachuu, wal galatoonfachuun jireenya guyyaa keessa akka aadaa godhachuu qabna jechuudha. Akka amalaa godhachuu qabna. Kun jireenya keenyaaf gaariidha. Ni miidheessa jaalaltee akka cimtu godha jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf guyyaa hojiirra oolla. Isiinis dubartiin takka hojii qabdi hojiirra ooluu dandeessi. Gizee akkuma nagaa wal salaammannee nagaa wal dabarfannee addaanetti gizee wal arkinellee akkasumatti gammachuudhaan wal hammannee baga nagaa naaf galte jechuu sun baga nagaa naaf gale jechuu sun amala godhachuu qabna jechuudha. Kun jaalala nu jidduu jiru cimse jechuudha. Kan biroo yeroo irra guddaa kan bultii keessatti kan uumamu kuni fakkeenyaaf badii takka kan uumame wal haadu jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani hin goone jechuu badiin takka ni uumama. Dubartii taanaanis takka dhiira taanaanis bultii keessatti abbaa manaa taanaanis haadha manaa taanaanis ni uumama. Gizee uumame badii hojjetamte sun yoo ati hojjette anaatu hojjetee dhiifama jettee bira dabruudha jechuudha. Akkas yoo ta'e gaariidha. Diddibaa goonee yoo bira dabre booda waan birooti fide jechuudha. Saniif jecha yoo badiin takka badde namni fadheeyyuu yoo balleesse dhiifama je'ee awwaalee bira dabruu qaba jechuudha. Kan barbaachisaatii fi kan maayyee yeroo karaa hirriibaa deemnu waan nama aarsaa arraata wal arrabsuu walii galuu dhabuu yaaddoo keessa seenuu kana dhiisuu danda'u qabna jechuudha. Haga danda'ametti yeroo karaa hirriibaa deemnu gammachuudhaan wal hammannee jaalalaadhaan ta'uu qaba jechuudha. Saniif jecha yeroo karaa hirriibaa deemnu yaaddoo walta'iinsa dhabaan hokkaraan nigirtiin ta'uun qabuun ja'a. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Sagantaa wal fakkaattuun waaniin isiniif dhufuuf jecha na hordofaan isiniin ja'a. Like, subscribe godhuu hin dagatinaa. Galatoomaa.